السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا channeliki jalatti argamtanu har'ammoo beekamu barataa yookaan fatiiraa biyya keenyaa isinitti agarsiisa. Furno duqeetii burcuqqoo sadii jechuudha. Soogidda maankaa walakkaa maankaa shoorbaa jechuudha. Waliin maknaa. Egaa waliin maknee booda aannan paawudarii fayyadamuu dandeessu. Aannan gosuma kamiiniyyuu fayyadamuu dandeessu. Sana booda zayitii kubbaaya shaayii burcuqqoo shaayii walakkaatti naqattu. Akkuma argaa jirtan kana itti naqxu. Sana booda bishaan burcuqqoo guddaa amma isinitti agarsiisaa jiru kana tokko itti naqeeraani. Itti naqeetiin jira nan bukeessaa jira. Walitti deebina. Bukeessee kukkuteera. Nan damacaa. Erga damacee booda zayitii xiqqoo siitti naqadhaa. Furno duqeetii xiqqoo siitti naqee beeking paawudarii xiqqoo siitti naqa. Caafii maankaatiin itti naqachuudha. Maaliifi sana booda itti dibna zayitii sana wal maknee itti dibna. Erga itti dibnee booda akkasitti wal maknee itti dibnee beeking paawudariin sun immoo akka inni akka keessoo isaa walirraa daqiiqiin sunii fi furnoo duqeetiiniif zayitiin beeking paawudariin akka inni walirraa intinee ta'uuf nu gargaara jechuudha. Walirraa babba'u haabbatee akka fatiiraa biyya keenyaatti jechuudha. Kanaafi akkasitti marree gatiin kaameraa qabee jiruuf naan mijannee maruun akkasitti marannee erga akkasitti walitti gara lammanii walitti martu sana booda akkanatti geengoodhaan martu jechuudha. Achii kaatanii gara saaniirra kaattanii tiriirra keessu akkanatti tarreedhaan. Wanti isin gochuu qabdan erga martanii booda immoo kan dura gootan sana isa macarrashaa irraa utuu hin ta'in kan dura gootan sana kan isin damaccanu maaliifi beeking paawudarii gatii qabu jennaan kuffee dheeraa hin bareeda yeroo tolfamu jechuudha. Akkasuma maxbashaa abiddarra kaadhee zayitii xiqqoo siitti naqee erga zayitiin sun ho'ee naaf ho'ee jechuudha. Kana damactanii majammaraa isa yeroo duraatiif martan sana gootu maaliif akka kuffachuu ta'eera waan ta'eef. Isa yeroo jalqabaatiif damaca. Akkuma marame kanatti damacamaa jechuudha. Damaceera. Sana booda gara maxbashaa keenyaa geeffannaa. Gadi qaqqabna akka inni keessoon isaas bilchaatutti jechuudha. Akkasitti tolfachuu dandeessu, qursii irratti nyaachuu dandeessu. Yoo barbaadan inqilaalii wajjin, yoo barbaadan dammaa wajjin akka feetanitti nyaachuu dandeessu. Baay'ee tokko mi'aa namatti tola keessoon isaa adda adda bahee habbatee adda adda bahee. Kunoo akkasitti bilchaataa jira. Gadi qaqqabdu akka keessi isaa bilchaatu jechuudha. Bilchaatee jira gara qodaa keenya geeffannaa. Akkasitti hojjettanii fayyadamuu dandeessu. Baay'ee tokko mi'aa, baay'ee tokko namatti tola. Qursii irratti baay'ee tokko namatti tola waan ta'eef akkasitti hojjedhaa fayyadamaa. YouTube kana subscribe godhaa, laalaa, share godhaa, like godhaa, comment barreessaa, wala jajjabeessinuu. Galatoomaa.